الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فأيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبارك فيكم كلمة قبابدو يرب فده واني maallaqa masjida ijaaruudhaaf yookaan madrasaa ijaaruudhaaf yeroo guuramu du'aa'ii irratti godhamu kana waa gabaabduu bakka kana wajjiniin laallaadha inshaallahu ta'ala. Akkuma isin beektanu yeroo keenya ammaa keessa yeroo masjida ijaaruudhaaf yookaan madrasaa ijaaruudhaaf waan tokko hojjechuudhaaf yeroo maallaqa ummatarraa walitti qabamu ummata maallaqa kennatu kana du'aa'iitti hidhuutu keessa jira. Du'aa'iitti rarraasanii akka namni du'aa'ii isaaniitii jedhee kennatu akka namni maqaa daa'ii wayitiin maallaqa isaa kennatu tooftaa adda addaa baasanii maallaqa namarraa fuuchuutu jira. Naannoo kana ilaalla jechuudha inshaallahu ta'ala. Awwala wanni beekamuu qabu masjida ijaaruun darajaa guddaa qaba. Hadiisa keessatti dhufee jira masjida ijaaruu irratti nama qajeelchisuun sawaaba inni qabullee galata guddaa inni qabullee dubbachuun dhufee jira. Akkuma riwaayaa Nasaa'i keessa jiru Amr ibn Abasaa irra ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam akka isaan jedhan man banaa masjidan yudhkaru Allahu fiihi bana Allahu azza wa jalla lahu baytan fil janna jedhan. Namni masjida ijaare ka Rabbiin keessatti dhakkaramu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isaaf ni ijaaraa mana jannata keessatti ijaaraafi jedha. Akkasuma riwaayaa Xabaraanii keessatti Aishaa irraa maal jedhan man banaa masjidan laa yuriidu riyaa'an walaa sum'a bana Allahu lahu baytan fil janna jedhan. Namni masjida ijaare namni na arguu haala hin feeneen na haa dhagahuu haala hin feeneen ikhlaasaan jechuudha. Rabbiin jannata keessatti mana ijaaraafi jedhan ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam. Sheekh Muhammad rahimahullahu ta'ala kitaaba isaanii Dhakiiraa keessatti yeroo hadiisa kana irratti yeroo dubbatan yudhkaru Allahu fiihi jechuu kan maal jedhani يذكر الله فيه بالبناء للمفعول والجملة في موضع التعليل كأنه قيل بنى ليذكر الله تعالى فيه جلا يذكر الله فيه جتونكن bakka taaliilaatti jira akka waan jedhameeti namni masjida ijaare masjida sana keessatti Rabbiin dhakkaramuuf jecha akkana jechuunis maanaanuma hadiisa yabtaghii bihi wajha Allah jechuutiin walgalaa jedhan. Akkana jechuun ikhlaasaan jechuudha. Namni yeroo masjida ijaaru ikhlaasaan namni na arguu na haa dhagahuun ka keessa hin jirre rabbumaa jecha qulqulleessee niyyaa isaa kana qulqulleessee namni ijaaree jedhe sawaaba guddaa kana argataa jechuudha. Egaa masjida ijaaruun ikhlaasaan masjida ijaaruun sawaaba guddaa qaba jechuudha. Waliif galla irratti wal kakaafnas hamma dandeenyuun irratti hojjennas. Garuu hadiisa kana keessatti masjida ijaaruu yeroo kajeelchisu ikhlaasaan ijaaruudha.
Kanaaf maaltu nurraa barbaachisaa jennaan ayyuhal ahibbaa niyyaa kan keenya qulqulleessuun nurraa barbaachisa. Yeroo masjida ijaarru, yeroo masjidaa saddaqannu fuuluma rabbii barbaaduuf jecha, jannata barbaaduuf jecha saddaqachuu. Yaada kan keenya du'aa'ii namootaniitti rarraasuu dhiisu. Shee'ee beelunaaf kadhatu jedhanii kennuu dhiisu. Maaliif kennina ree? Rabbumaa jecha kennina jechuudha. Maqaa ebeluutiin isa namni nuun jedhu sana dhiifne duuba maqaa shee ebeluutiin maqaa duuba gattanii daa'ii akkasiitiin maallaqa kennadha isa namni nuun jedhu sana dhiifne duuba kana gaa argaa jirras dhagahaa jirras muhaadaraa adda addaa irratti jechuudha. Maqaa ebeluutiin kuma hamman maqaa ebeluutiin kuma hamman waan jedhamu sana sun dhiifamee rabbumaa jecha kennachuu. Rabbumaa jecha kennachuu. Yeroo maallaqa keenya kana masjidaa kennannu madrasaadhaa yeroo kennannu rabbumaa jecha kennachuu jechuudha. Namatti rarraasuu dhiifne, du'aa'ii namaatti rarraasuu dhiifne, maqaa namaatti rarraasuu dhiifne, na haa arguudhaaf na haa dhagahanuu waan akkasiitti rarraasuu dhiifne, birrii hammanan kennadhaa du'aa'ii akkasii naa godha jennee waan akkasiitti rarraasuu dhiifne rabbumaa jecha kennachuun kan keenya barbaachisaadha. Rabbiinis immoo isa kanatti nu ajaja akka nuti isa qofaa kennannu. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون يا ربي سبحانه وتعالى. نما يساجد كنة ربي هاتايسو وان كنة تنجتا وريرا وان كنة تنجتا أفما كيساني في جاء ربي فائدان سائسن متده بهاجة وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله إسن ممكن نتنم جاء وجه ربي بربادوف جد جمل فول ربي بربادوف جد جمل إن كن نتنم جاء أكنا جدون وجه ربي يوكم بربادا تملي إن كن نتنا جدون إلى العلماء خبرها تأملي دوبا قدتني معنا نهيك بهجو. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مال جلاني أكما مجموعة فتاوى كيس جرم جلدا كل توقفا سفاد إبا توقف كل توقف في إبا توقف كل ألم لا لدن ديساني إنما نطعمكم لوجه الله آية كان برت مال جلان إنما نطعمكم لوجه الله كان نتسنيات جفنوف وجه ربي تيف لا نريد منكم جزاء ولا شكورا كان أبرار نكس جدًا أكا علماء جدًا نتي أفاني باسني جدًا وصون تاني بقى لسان الحالي جراتو أكنا جدًا يرونا من يهاتسان كان نلا نتف رب ما جتش سنياتي ساجرا فول ربي بربادو في جتشا غلطة سنرا بربادو في متي نغلطة فدا في متي دوبا غتني من دا سنرا برباني في متي يجأن آية كان كيست مال جنني شيخ الإسلام ابن تيمية ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية جلن رحمه الله تعالى. نمني يرو فقيرة وصدق وناجس نما فقيرة كان إر دعائي نمني برباد يوكاني أكا جري فارسن نمني إر برباد آية كان الراني بها جلن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مالف جنان جلن فإن في الحديث الذي في سنن أبي داود من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. حديث أبي داود أديس كان كيسا نما غاري كرا كيسن التوجت إسن مو هركسا ديبسا في جرغمان عليه الصلاة والسلام يو وان هركسا ديبستنوف دبدني دعائي قدا فيه هم بيكتن توقتي مكافآسا غوني رججو هم بيكتن توقتي جا رسول الله عليه الصلاة والسلام نمني يو غاري نمني نمت دلقي جنان نما سنا
waan harka isaa deebisanuuf dhabanii yoo du'aa godhaniif harki isaa deebi'eera jechuudha. Kanaafuu ati yeroo faqiiraa waa kennitee faqiiraa du'aa inaa godhannaan faqiirri sun du'aa isii godhe duuba galata kee argatteetta jechuudha. Sanumaan si raawwateera jechuudha. وان دبين كستئف وجرن ابن تيمية رحمه الله تعالى ولهذا كانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بهدية تقول للرسول اسمع ما دعوا به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا ويبقى أجرنا على الله. عائشة رضي الله عنها يرو قومي لا في هدية وهي يرقت جد مال جد نما يرقم سناني وان جري دوبا قتني خدة أجيفدودي وان جريتي نو خدة كلمة جريتي نو خدة أجيفدودي في دي نتهمي نولي دعاء ساني قونا كما جري دعاء نو قولن أجرين كان كين يقول كلون نو فحافو يا أجرين كان كين يقول كلون نو فحافو يو جري دعاء نو قولن أجرين دوبا قتني دعاء چاندي بيارا ati kottu nuttimi waan jarrinuu kadhatani nullee kadhannee fiyannaan ajriin kan keenya qulqulluun saanuu fahafuu ji'an. وقال بعض السلف إذا أعطيت المسكين فقال بارك الله عليك فقل بارك الله عليك. قرين سلف وتاك نجئجن ابن تيمية رحمه الله تعالى يرو مسكينا كنتيجنا مسكين بارك الله لك ربي بركة كيسي فكا يرون نجد أتلي بارك الله عليك جديني أراد أنه إذا أثابك بالدعاء فدو له بمثل ذلك الدعاء يروني دعاء إذن دوبة سيمين دسو في ديجد أتلي دعاء سنقودي في حتى لا تكون أكا دوبة قد تنيك دعاء سني وانا تسلاخني تفسن وان سنرأك نبكا بوني فيه جاء دوبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال كمال أبي بكر. دوبا أيها الأحبة إرجمان ربي عليه الصلاة والسلام وهي أبا بكر كيستك نجلا ورين أكا وري أبا بكر فيد جروجلا إرجمان ربي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر قروا يرو خنة سنة إنو جت خنة ربي جت خنة ربي جت خنة تكا أبي بكرين وري كنة كيسد وري هم منن كنة دي دعائنا قدا أكنا جت جتون تكانو برغة هيرا تكا دقيساني. أبان بكرين مو رضي الله عنه دوبا نما أكان ورين سادة إرجما ربي فيدي رجل أكا وري أبي بكري دوبا قتني كورين برانا فيني كرسول جدو كان عليه الصلاة والسلام. أبان بكري يروري سادة إرجما لهن دعاء تكار بربادي رجل رجيساني يرو صدقة دعاء ربربادي رجل رجيساني يرو جرى غربي چبتي أتقو دعاء ربربادني رجل تكار رجيساني. أيها الأحبة دوبا مالت نورا بربادسا يروري كننو كان مسجدا إسا كننو مدرسة إسا كننو وجي خيري براكيسة تسحا كننو وان كننو سنة كيسة دعاء إرتي بربادو سنتاني سواب إرتي بربادو هاتا أنيان كان كنجا يوز بؤانو قبا ججو قرين وردو بغتاني محلق أنا مرا قروكون نتي دعائي إرتي دليل قبنا جلن yeroo duuba gattanii kan masjida namarraa ijaaruudha maallaqa namarraa guuranu madrasaa ijaaruudha namarraa guuranu du'aa namaa kadhachuudha ragaa qabnaa jedhan. Khalaas maal du'aa ragaan kan keessan maal mee fidaaga ragaan kan keenya jedhan. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم آية كان أجرا. أما سموجة شرقما ربيتي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى جئه. أما ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا
أنكم قد كافأتموه حديثا كان فادا جدا ميد أبدا كا جنانين رجع في دتني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم جتشو في دتني اللهم صل على آل أبي أوفى في دتني ومن صنع إليكم معروفا فكافيه كان في دتني ميد أبدا كا جنانين وركنان namni culamaa'ii gurguddaan fuuldura dabarfatanii jiranii sahaabotatu ergamaa rabbii irraa alayhi salaatu wassalaam qara'anii sahaabonni yeroo aayaan kun buutullee achuma jiranii jaratu nurra fahamii qabanii jaratu nurra khayrii kanatti duuba gattanii kaa bololi'iinsa qabanii akkasuma taabi'iyyoonni akkasuma atbaa'onni jara ihsaanaan jechuudha warra gurguddaa akkasiitu nu fuuldura dabarfatanii waan isin silaa amma fahamtan kana fahamaniiru jarri waan silaa isin amma fahamtanii dhiheeffattan kana waan akkasii kana fahamaniiru jarri yoo jarri fahamanii jiraatan bareeda yoo jarri fahamanii waan kanattiin hojjetin duuba waan jarri duuba hin fahamin wayii hadha nuti fahamnamu akkam laata Abdullah ibn Daawud al-Khuraybi nama jedhamu tokkotu maal jedhe beeytani wallahi law balagana أن القوم لم يزيدوا في الوضوء على غسل أظفارهم لما زدنا عليه قال أبو بكر بن خزيمة يريد أن الدين الاتباع أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه إذن عبد الله بن داود وهي تابع وهي دوبغتني اتباع كان كيست يجون هردفو كان كيست مالجد والله وصونو غهي جرات يجد قومين صحابون كن وضو كيست هندبل كيس ساني ديقچور كيسما ساني ديقتني ديسن جچون وصونو ققبي جرات يجد لو بلغنا أن القوم لم يزيدوا في الوضوء على غسل أظفارهم قومين هندبل وضوء كيست يروضوا وداتا كان ورصحاب نكون تابعيون نكون كيس ساني ديك أجروات كل هندبل جتشون أصون برقه هجرات سلان اللي هندبلوا وجع ثم ربين جتشون رقتنيقا وأيديكم إلى المرافق جرؤتهم أبو بكر من خزيمة مال جدا يريد أن الدين الاتباع دين كن اتباعه duuba gartanii ka waan ati sammuu keetiin hojjettu itinti diiniin kun diiniin hordoffiidha quraanni jedhee hadiisni quraanaan dhufee hadiisaan dhufee ammoo sahaabonni waan quraana keessatti dhufe hadiisa keessatti dhufe sana duuba gartanii ka hojjetanii nu agarsiisanii irraa fahamanii jennaan duuba akka jarri fahaman sanatti akka jarri deeman sanatti deemna malee duuba gartanii ka hadha lafaa وان توكو هارمسون دندينيو نوتي ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب سالا مختصر الصواعق كيست مجلدات الكفة سفادب سادهيف ترباتمي سدفا كيست مال جدا إن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلاف يستلزم أحد أمرين إما أن يكون في نفسه إما أن يكون ابن القيم ربين رحمته حقو في مال جدا كتاب ربي كان فسروه كيست قرآن فسروه كيست جتشل فهارم سنجد إن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه كسلفوني إمام ون فلا صار رجلا لفانتي هدى وان توكو أرقم سنجد توكو ولا ما لزم صفة هجد إما أن يكون خطأ في نفسي تكا إني حتى أرقم يكون جتشي حتى لفا أرقم يكون تكا دقورته أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأ تكا جتشي سلف توتا كان قولي كان خالفت دقورته ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف نمني عقلي كبوان شكو jecha hadha lafa haaromte kanatuyyu ka jechisa lafa irran jir duuba gattanii isiitu
dogoggora ta'uun isiitu galaxa ta'uun duuba gartanii ka caalaa ta'uu keessatti shakkiin tokko illee hin jiru ya akkana jedha Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala waan salafoonni jedhan waan ayimmoonni duraanii jedhan sanatu iyyuu sirrii ta'a malee kan nuti hadha lafaa kaafnee jennu kun shahwaa keenya jennee fedhinnaa lubbuu keenyaati jennee kan nuti isa kanas qabannu kun hadha duuba gartanii sirrii ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu daliila keessan irratti yaa jamaa jennaaniin jechuudha. Warra kanaan daliila hamma silaa dhiheeffattan kanarratti ulamaa'iin duuba gartanii ka nu fuundura dabarfatanii jedhanii kan kana dhiheeffatan jiranii jennaan tokko. Lammaffaa isaadhaa kan nuti beeknu tafsiira aayaa kanaa keessatti khudh min amwaalihim sadaqatan jechuu kana keessatti rabbitu beeka mufassiroonni sadaqaa kanaa maaltu fedhame jechuu keessatti waldhabanii jiran. Khudh min amwaalihim sadaqatan sadaqaa kanaa maaltu fedhame jechuu keessatti waldhabanii jiran mufassiroonni kutuba tafsiiraatti deebi'aa laala. As gabaabinumatti Shawkaanii yoo deebine ilaalle Fathul Qadiiriin keessatti jechuudha yeroo aayaa kana fassaru khudh min amwaalihim sadaqatan jechuu kana yeroo fassaru maal jedha ikhtalafa أهل العلم في هذه الصدقة المأمور بها فقيل هي صدقة الفرض وقيل هي مخصوصة بهذه الطائفة المعترفة بذنوبها لأنهم بعد التوبة عليهم عرضوا أموالهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية آية خذ من أموالهم صدقة جتونكم علماء كيستي ولا بني جرني يجرى Shawkaaniin sadaqaa waajibaati jedhameera illee jedhe faqiila hiya sadaqatul fard waqiila hiya maqsuusatun bihadhihi xaa'ifa amma illee jedhameera sadaqattiin kun sadaqaa jamaa warra badii ofirratti aqarrartee duuba gattanii ka hin jenne jaratu eega tawbatanii ka'anii jechuudha eega rabbi tawbaa irraa qeebale warii isaanii ergamaa rabbii irra dhiheessan jechuudha. Jennaan aayaan kun buutee waan jedhu keessatti ulamaa'ii wallabanii jiran. Tafsiira aayaa keessatti ulamaa'ii wallabanii jiran. Sadaqaan kun sadaqaa waajibaati moo sadaqaa duuba gattanii ka warra lolarraa haftee badii ofii amantee sanamu kamii ammoo kana maleellee aqwaalli hedduu jira kana maleellee jechuudha. Kana keessatti wallabanii jiran. Gaafa duuba gattanii ka daliilli dhufe gaafa aqwaalli keessa seenee jedhe daliila ta'uu hin danda'u. Tokko irratti daliila ta'uu hin danda'u. Gaaya osoo mallee duuba aayaan kuni daliila ni ta'a osoo mallee jenne khudh min amwaalihim sadaqatan jechuun khalaas egaa daliila haa ta'u. Otuma illee jenne hadiisa Abdullah ibn Abi Awfaa kanaan illee otuma duuba gattanii ka daliila haa ta'u osoo illee jenne duuba daliilli kun aayaa kanaan daliila godhachuun umuumaan daliila godhachuudha. Khudh min amwaalihim sadaqatan jechuu kanaani daliila wagguu godhannu umuumaan daliila godhachuudha. Hadiisa Abdullah Allahumma salli ala Ali Abi Awfaa sanaan daliila godhachuun qiyaasaan daliila godhachuudha. Sadaqaa taxawwaati bakki nu jiru. Masjida ijaaruu, madrasaa ijaaruu sadaqaa taxawwaati bakki nu jiru. Hadiimni immoo kan inni itti dhufee jedhe sadaqaa waajibaa keessatti dhufee jechuudha. Waa'ee zakaa keessatti dhufee jechuudha. Akkasuma aayaan kun illee daliila illee haa ta'u bakka osuma illee jenne aayaan kun umuuma jechuudha. Garuu umuumni aayaadhaa qiyaasni hadiisaadhaa mucaaridun bitarkihi sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam masjida ijaaruutti nama ajajanii jirani. Masjida ijaaruu nama kajeelchisanii jiran sawaaba isaa dubbatanii duuba ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam warra duuba haaja'ame sadaqaa walitti qabanii jiran yeroo ergamaan rabbii jiran keessatti alayhi salaatu wassalaam sahaabaan hedduun warii isaanii waqqafanii jiran kanumaa wajjiniin ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam waan isin amma silaa irraa gilindiftan kana hin hojjenne ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam sasin takbiiraa irratti jettan kan
isa sin du'aa akkasitti duuba gartanii kaa xuruuraa ooltan kana hin hojjenne ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam ma'a wujuudil muqtadii wa adamil maani' muqtadiin jiraachuu wajjin maani'in dhibu wajjiniin ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam hin dhiise فكما أن فعله سنة فتركه سنة أكما واني رسول صلى الله عليه وسلم هجتون سا سنته وان ارغمان إيسون اللي سنة ججر سنة إذا كان كتابة ليبيا إلى لا كتابة مجموعة فتاوى كتابة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جلدارك دمي جهفا سفاد إبتوكو صدومي توكفا يوبا نلال والترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنة إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى إذن وصوم دوبا تنيكا كن دليلة كان جدا موتي أجر آيان كن دليلة حديث كن دليلة صدقاء دوبا قتني كان الرتي وصم اللي كان جدا متهدي إرجمان ربي مو إيسي جرا وان كان الرتي دعائي كرتشو إرجمان ربي إيجاد إيسد سنان وان كان إيسو رججو سناني وان كان إيسو والرسول إيسي مقتضين جرا شو الجنين مانعين أبا موجنين وان إرجمان إيسي إيسون سنان أمو وابرار قمسيسون بدعاء ججو بدعاء سكن بلدنا كتاب الشيخ عمالا مجموع الالودن ديساني اقتضاء الصراط المستقيم كان الالودن ديساني بلدنا الرتي إلالاتي ونئسن دبتا جرتن ونئسن دوبا أمتك أبسيسا جرتن أقوم الشريع ربي sanaa yaaddaniitumayyuu nasiihaa dhuma diiniitiif immoo nasiihaa maallaqa keessaniitiifiyyi duuba gattanii kaa itti jirtan meemeesin mee of ilaalaa ofitti deebi'aa mee ofitti deebi'aa akkana malee ummanni nuun kennu yoo ta'eefi inni waa biraati garuu shari'aadhumatti akkana jettanii isin afaan guuttattanii haasoftan ogoni waa xiqqoodhuma si rabbiin hin sodaattanu kitaaba kamtu kanatti isin hajaja ajaa'iba ammoo hadiifni waman sanaa ilaykum ma'ruufan hadiifni jedhu kun akka kitaabni fassarutti jechuudha ofirraa fassaruu osoo hin taane fakkeenya Awn al-Maabudii irratti ilaallu hadiisa kana Awn al-Maabudii ilaaluu dandeessani man sanaa ilaykum ma'ruufan jechuun ay ahsana ilaykum ihsaanan qawliyan aw fi'liyan argite بهدية أو غيرها نمني كرا كيسان اتقاري دلقي أفاني نتاو تكاو هجيدا نتاو هدياو إيسيني هاكنو تكاو أبراها تاو فكافئوه جد من المكافأة أي أحسنوا إليه مثل ما أحسن إليكم لقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وأحسن كما أحسن الله إليك فإن لم تجدوا ما تكافئونه به إذن dubbiin bakki hadiifni jiru bakki nu jiru adda adda hadiifni kan inni jedharu nama gaarii isinitti oole jechuudha shakhsiyyan akka dhuunfaatti nama gaarii natti oole anillee duuba gattanii ka mukaafaa harka isaa deebisuuf hin qaba nama akka dhuunfaatti natti oole nama immoo duuba gattanii ka masjida maallaqa kennate madrasaadhaa maallaqa kennate hadiisa kanaa wajjiniin إيسا ولت أفكالا ميمي فأي مكافأة يريد منك هذا المتطوع نمني سنة دلقا جرو كن كمسجد جارودا مدرسة جارجودا دوبا قتني ومالك ساخنا جرو كوني مكافأة مالي سر بربادني لأنه إنما أنفق ماله ابتغاء وجه الله لا يريد منك جزاء ولا شكورا فول ربي بربادو لاف كنة تارا ميري إخلاصا كنة تارا بر جزاء سر بربادي كنة تانجرو أتي ساقا أهقالتي فتو لا كنة تانجرو ججو دوبا حديم نكوني في
inni duuba gattanii kaa'isi irratti daliilaa fidataa jirtan kun waliin galu jechuudha. Jechi duuba hadiisni jedhaa jiruuf inni sin irratti daliilaa hadiisa kana daliilaa fidataa jirtan adda adda jechuudha. Inni sin fidataatanuuf masjida ijaaruu, madrasaa ijaaruudhaaf fidataatan. Hadiisni immoo garuu akka dhuunfaatti nama gaarii namatti tole jechuudha. Idan isa kana hadiisaan waan mormiin hin qabnu silumaayyuu jechuudha. Nama hadiyyaa wayii namaa kennee sadaqaa wayii ta'uu, shafaa ta'uu, waa biraa mukaafa'aa gochuu yoo duuba gattanii egaa hin danda'amin du'aa gochuufiin barbaachisaadha. Maaliif nama kana jagnoomsuu keessa jira jechuudha. Akkasuma nama immoo wanni kun ta'ameefis duuba gaafa harka isaa deebiseefii jedhe yoo immoo dhabee jedhe du'aa yoo godheefii jedhellee duuba mataa ol qabata jechuudha. Mataa ol qabata xiqqoo namni waa namaa kennuudhaan xiqqoo xinneenya wayii namatti dhagahama qaayidaa isaa. Xinneenya wayii namatti dhagahama. Akka sheekni jedhan Sheekh Muhammad بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى لأن من صنع إليك معروفا فلا بد أن يكون في نفسك رقة له جدا نما قاري ست للقى جده أتين كنت بقى تنيقى واتك وإنما لافتاب جدا لافتي في دوبا أكا قربي جاتا وفي برباد يجر فإذا رددت إليه معروفه زال عنك ذلك يرو معروفة سامو مكافأة دان ديبستي يوكاني دعاء دان ديبستي سرها ديم إلان كان فرق من ربي عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى هجلا. إذن أيها الأحبة باين رسول مرة أبدا وان دبتا جرون ربنا حفيدو أئمة مسجدا وان أمة التحاسف تنكيست مزنادي وقعدت ونكون شريعة yoo ta'e ragaadhaa wajjiniin dhiheessaa fi ummata yoo immoo ragaatti hin qabne hawaa nafsii keessaniiti yoo ta'e obboleessa waa naman fayyadu haalli kun naman fayyadu ummannillee isin taazzaba hadiisuma isin qanii tokko immoo ammas kan biraa wayii haasoftanuu ummanni taa'ee gamaggama guyyaa tokko salphachuun keessan salphachuu rabbiin nu haasataru ربين ونجينين وان ربنا ربنا حفيدو هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.